guutuu keedatti hin jiran jetti. Dantaa keen qabu. osoo hin toobatin duute bakka jedhee. Ani immoo isaan immoo wanna rifadhe maal ta'a lafaati xurumbaa waynee haadha baatee jedhan mana oolfachuudha iyyaan xurumbaa irratti hidhanii si ciibsanii na jala akka waan ati duuteen nanan taate yaa labseetti xurumbaa na fida godhe way san jedhu akka waan ati duutee jennaan sii boo'aa jirutti fakkeessanii gadhiisanii ariifachiisanii bara. Argitee miti viidiyoo garuu. Argiyan isa rifadhe sii dawwale qacumaan waan ta'e gadi buufadhe sii dawwale kaasuu ni deella. Wayne ala baatee garuu si dhabeera si dhabus garuu inuma dawwaltaa baga mesenjerri banaa ta'e jedheen waan taa'e bakka callise. Kamittan si dhababbo si dhabee jiraachuu hin danda'an. Bafitsoom geesse kasi. Rakkoon qabamu beeku ol kaadhu gotoon ishee jaalladha. السلام عليكم. Wallaahi billaahi wazanni natti badde miskiina koo afootu naa jedhi. Carraa waliin gadhiisaa deemaa akka itti haaruma dubbatu namni amma seera. Eshi Profeesar Hayyee. Dhiifama wallaa rakkoon qabamu beeki yaadi wallaahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان؟ Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أنا فاتح كمتي. Jira wallaahi. برا تشنو دي استيلي مارتا جنة بركة. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa. Tokkoffaa irratti haadha faatee namni miidiyaa kanarratti nu hundu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taanee hin beektaa. Anaan ammoo kan wal beeknu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa kuweeti jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beektaa miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faatee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Wama ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi kenna wallaahi hundi kenna dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalimee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura kuweeti mana madaamii daladdurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama kenna kana kan ol nama guddisoo sun taane uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee yoo dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan akka ati miidhamtu waan barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Si galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema.
Alaa kulli haalli amma haasaa hin dheeressu haadha faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'ii yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu. An walumaa gala wanti siidhaama yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna. Miidhama kan kee, kufuu kan kee, cabuu kan kee hin barbaannu. Akkuma sunsummaaf sunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal ciniinaa waliin jiraata. Hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite. Ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam ta duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate sii galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini uummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin ayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi si haa tiisu galatoomi carraa nama biraatii kennan qabbu'a.